daawwachaa jirtan qophii ilaa-filaameeti. Qophii ilaa-filaamee keenya har'aa irratti dhimma dinagdee biyya Itoophiyaa irratti mari'achuudhaaf Profeesar Mohaammed Xaayiroo isinii qabadhee dhiyaadheera. Profeesar Mohaammed Xaayiroo afeerraa qophii ilaa-filaamee kabajanii dhiyaachuu keessanii fi maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoomaa isiniin jedhaa baga nagaan dhuftan. Attis na afeeruu keetiif galatoomi lattu. Tole galatoomaa egaa akkuma torbee darbee dhageenye akkasumas immoo miidiyaa irratti ibsamaa ture pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashomee gabaasa paarlaamaadhaaf ibsa paarlaamaadhaaf dhiyeessan irratti gabaasa guddinni biyyattii qabxii persentii 10 qabxii 9 akka guddate gabaasanii jiru. Akkasumas immoo guddinni bara 2000 guddinni dinagdee kan bara 2011 kana caalaatti kan akka caalu tilmaamanii jiru. Kanaaf mee gabaasa yookiis immoo ibsa pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashomee paarlaamaa biyyattiif dhiyeessan kana akkamitti xiinxaltu? Dinagdeen biyya tokko waa hedduun guddachuu danda'a. Waan pirezidaantiin jedhan san anis dhagahee waraqaa wayii waan xiqqoo wayii irraa barreessee ture. So biyyi tokko ikoonomiin guddatte jechuun akkaataa itti tilmaamamtu jira. So tilmaama san wajjin yoo laalle GDP akka faranjiin jettu faranjiin guddina dinagdee ka tilmaamtuun waan GDP jedhan kana gross domestic product. So GDP kana bakka afuritti gargar baha bakka afuranitti gargar baafne yoo laallu guddinni pirezidaantiin jedhan sun eessa akka dhufuu danda'u laaluun numa danda'ama tilmaamuun. So GDP'n bakka afuritti bahu kuni GDP kana akka inni itti guddatu fundamentaliin isaa jecha bu'uurri isaatiif akkaataan inni itti tilmaamamu ammoo waan garagaraati. Amma wanni pirezidaantiin nu himan suni bu'uura isaa uduu hin ta'in tilmaamii isaa nu himani tilmaamii isaa kanallee GDP kana bakka afranitti qoonnee tilmaamni pirezidaantiin lafa kaahan kun dhugaa ta'uu danda'a moo dhugaa ta'uu hin danda'u ka jedhu akkasitti ilaaluu dandeenya. Garuu bu'uurri guddina dinagdee tokko waan sadi gugurdaan. Tokkoffaani meeshaa ammayyaa kan oomishaa jechaan capital stock jettiin faranjiin. Biyyi tokko ka guddatu yoo meeshaan ammayyaa ka waa dalaganiin jechaadha. Yoo meeshaan akkasii sun biyya keessatti guddataa deeme namni waa dalagu cufti wama dalagu sanuu meeshaa dalaguun ka ammayyaa yoo qabaate biyyatti guddachuu hin dandeetti akkasitti. Fakkeenyaaf amma Finfinnee yoo deemte qotee bulaan Oromoo naannoo Finfinnee jiru sun aga ammaallee qotiyyoon qotan lafa. Kuni ammootu oomisha hin guddisu jecha. So kaapitaal yoo jiraate kaapitaala jechaan maallaqaa miti kaapitaala jechaan meeshaa ammayyaa kan oomishaa jecha sun tokkoffa. Lammaffaan ammootu oomishummaa productivity faranjiin jettuun oomishummaan yoo guddate dinagdeen guddachuu danda'a. Oomishummaan kun ammootu waan yeroo tokkotti ka'ee waggama tokkotti waggaa dabree waggaa kanatti jijjiirraa guddaa mul'isu tokkoo miti. Oomishummaan akkami guddata yoo jenne tokkoffaan barnoota muuxannoo waan akkasii fedhiin nama dalaguu kun fedhiin isaa yoo dabalaa dhufe incentive akka afaan faranjiitiin jennuun kana oomishummaan akkasi guddata ka lammaffaa sani jecha ka dinagdee guddisu. Sadaffaan teknooloojiidha. Teknooloojii ammayyaatitti fayyadamuu jechaadha. Teknooloojii ati ofii uumtu qofa odoo hin ta'in zamana ammaa kana teknooloojii transfer jedhanii warri dhihaa kuni akka ati teknooloojii jaraa kana fudhattee dalagaarra oolchitu fedhan. Maaliif kuni nuuf gaarii jedhanii waan murteessaniiraniif jarruu sii kennan. Amma North Korea yoo fudhatte yaani South Korea yoo fudhatte South Koreaan amma akkuma biyya kanaati guddinni isii. Teknooloojiin isii kun ka isiin uumtee hedduun isii ka Ameerikaa irraa waraabatan jecha. So sadihan kana wanni fundamental bu'uurri ikonoomii takka dinagdee takka guddisu. Amma as yoo deemine ka pirezidaantiin Itoophiyaa jedhan sani guddinni 10.9 isaan jedhan sun akka itti shalagnutu jira. Dhugaa ta'uu baatu isaa laaluuf. Kunis GDP accounting jedhaniiti
GDP kana dinagdee kana bakka afur cabsine guddinni kun eessaa dhufuu malaa jennee ilaaluu hin dandeenyaa sana immoo gaafii keessatti seenuu hin dandeenyaa lattu. Tole hedduu galatoomaa egaa amma maddii yookiis immoo bu'uurri guddina dinagdee maal isa jedhu kaastaniittu garuu qabatamaadhaan haala biyyattiin keessa jirtu irraa yookaan ilaallee wanti bu'uura guddina dinagdee kanaaf ta'an jiru maaltu jira biyya Itoophiyaa keessa qabatamaadhaan yeroo ammaatti? Qabatamaadhaan wanni nu arginu hin jiru akkuma waan an Facebook san irratti maxxanse san keessatti ibsuu yaale wanni qabatamaan wanni dinagdee dhibbentaa 7 irraa duraan ikoonomiin takkaa'u dinagdeen biyyaa hin guddata jedhanii IMF'n kashalagde dhibbentaa 7. So dhibbentaa 7 irraa dabree dhibbentaa 7 haga dhibbentaa 7.5 jedhan. Kana cufa dabree 8 dabree 9 dabree 10 dabree 10.9 jechaan 11 jechaadha. Uma tuqaa takkatu irraa hafa. So kuni ta'uu danda'a yoo jettee hedduu nama mamsiisa. Akkami kun ta'uu danda'e hedduu itti yaadee maaliif akka nama akademiik tokkotti kuni politikaa miti mafakkirii qofaa dhaadannoo qofaa waan hin taaneef ragaan jiraachuu waan qabuuf gara lamaan ulaaluu qabda. Gara jaraallee ilaalee guddinni jarri jedhan kun eessaa dhufuu danda'a maddi isaa madda nuun agarre tokko hin jira jedhee laalee saniis hin dhabe. Qabeenya kana GDP akka itti laakkahan kana GDP jechaan waan biyya tokko keessatti amata tokkotti oomishame gabaa bahe gatii gabaa isaatiin shalaguu jechaan GDP jechaan waan biroo hin qabu. Fakkeenyaaf yoo ati dinnichaa paawundii 5,000 oomishte dinnichaan paawundii 5,000 maallaqa yoo jijjiiran gabaa baasanii hagamta. Kana cufa walitti dinnichaa shunkurtii barbaree waan biyya san keessa oomishame cufa gatii gabaa isaatiin shalaganii walitti dabaluu jechaadha GDP jechaan kanu. So waan kana bakka afuritti qooduu dandeenya. Mee waan bu'uuraa ka ikoonomii takkaahu diinagdee guddisu san dhiifnee diinagdeen guddatu kun atta ta'eessa dhaqe jennee san haa laallu. So akkamiin laalla san? Wanni biyya tokko keessatti oomishame takkaahu dhuunfa'aan namni soorummaan soorata jecha consumption. Anis atis namni biyya san keessa jiru cuftu waa nyaata ka dalagaa qabuuf hin qabnellee tokko namatu bitata waan oomishame kana ka irraa hafe warra daldalaatu bitata biizinasni. Biizinasnis akkuma kenna bar bunallee sooqiddallee ofisa keessa buna danfisan waraqaa bitaa akkuma namaa biizinasni kunis meeshaa bitaa itti dabalee ammoo investmentii jira ka biizinasa sanis itti dabalta jecha business investment. Lama sadaffaa mootummaanis akkuma nama dhuunfaa kana waa bitaa mootummaanis waa bita nyaata bitaa uffata bitaa waraanaa warra ofisa keessa dalaguu mootummaanis woma bita. Sadaffaan san ka kana irraa hafe hin gurgurta biyya alaatitti export goota jecha. So yoo kana cufaa irraa namni dhuunfaa bitatu ka daldalli bitatu ka mootummaa jecha mootummaa federaalaa qofa duunteen mootummaan haga naannoo haga magaalaa jecha ka jarri bitatu ka irraa hafe ala gurgurta. Okay? So akkanatti yoo gargar murree laallu Itoophiyaa keessatti consumptionii eenyutu guddate jettee yoo laaltu tokko arguu hin dandeettu jecha. Tuqaa 17 irraa 7.5 irraa 10.9 ka fiduu danda'u tokko yookaan household ummata dhuunfaatu waan kana bitate yookaan daldalatu bitate yookaan mootummaa bitate yookaan ammoo ala gurgurame jettee wanni ati kana jettee himuu dandeettu hin jiru jecha. Sanirra dabaltee ammootu importiin Itoophiyaa exportii caala. Bara 2016 wanni ala gurgurame biliyoona 1.7 akkas. Wanni ala bitame ammoo gara biliyoona 17. Ati yoo meeshaa China bittu laal waan ati godhu jirtu. Yoo namni tokko dambidooloo taa'ee yookaan adoola taa'ee yookaan finfinnee taa'ee meeshaa China dalagame bitu ikoonomii China guddisuu jirta jecha. Maaliifi mindaan China kafalame. Warri biizinasa ka bu'aa irraa godhu meeshaa dalagame san irraa China jira. Ikoonomii China guddifta jecha. Biliyoona 17 yoo meeshaa galchitu ati. Biliyoona 17 GDP kee irraa kasilaa biyyatee keessa oomishtee
soorattu chaayinaa bittee sooratta jecha. So importiin ikonoomii takkaa'u diinagdee biyya takkaatiif gaarii miti jecha. Keessaahuu ka importiin Itoophiyaa trade deficitiin Itoophiyaan qabdu waggaa tokkotti gara biliyoona 17 ikonomiin Itoophiyaa 10.9 guddate jechuun hedduu waan nama shakkisiisu tokko very suspect nama economistii tokko nama neutral ta'e tokko scenario an amma lafa kaa'e kana itti himtee yoo amma Itoophiyaan haganaan guddanne jettu dura wanni inni si gaafatu maal beekta guddinni kun eessaa dhufee ka jedhu si gaafata achirraa nammootu bara 2009 2008 irraa biyyattiin command postiin buluu turte command postii jechaan economic activity hedduu ka dadhabe jechaan meeshaan ala hin deemu bunni hedduun ala hin baru wanni duraan jarri ala gurgurattee doolara irraa argattu qaqal'achaa dhufe turistiin inumaa biyya dhaquu hin dhiifte warri dhaloota Itoophiyaa ka ala taa'u hedduun biyyaan dhaqu kanatu duraan doolara biyyatti galchaafi so kuni uduu jiru ekonomiin akkanatti walumaa galatti wannan siin jechuu barbaadu lattu ekonomiin akkanatti guddachuu hin danda'u siin jechuu barbaade. Hedduu galatooma waan baay'ee kaastanii egaa erga akkas ta'eeti erga wanti qabatamaan lafarra jiru fi wanti isaan gabaasan kun waliin madaalu keessattuu waggootan 3 darbanii biyyattiin qabsoo geggeessaa jirti haalli nageenyaa akkuma isin amma ibsitanii haalli nageenyaa rakkoo keessa jira. Hojiin investimentii dhaabbatee jira hedduunsaa akkasuma immoo karaa tuurizimii galii isaan argatan dhaabbatee jira baasii mootummaan baasaa jiru hedduudha yeroo ammaa kanatti rakkoo keessa jirama yeroo sadarkaatti mootummaan mindaa hin kaffalleerrallee ga'amee jira jedhama kanaafi dhuguma akkuma isin amma kaastan waa'ee gaaffiin guddina dinagdee kuni wanta hin jirre waanuma lakkoofsa haasa'amu fakkaata. Kanaaf amma Itoophiyaan fakkeenyaaf Barakat Simoon amma silxaana gadhiisuuf iyyata gashatee jira jedhan. Kuni karaa tokkoon guddina parsantii dijiitii 2 gabaasaa karaa tokkoon immoo hanqinni baajetaa jira jedhama. Yeroo kanatti immoo inni immoo taayitaa gadi lakkisuuf itti gaafatamaa yookiis immoo durataa boordii komershaal baankii ta'e hojjechaa ture amma iyyata galfatee jira jedhama akka dhageenyutti isa kana wal qabsiistanii mee maaliif gadhiisuuf ka'e jettanii yaaddu? Akkuma duraan OMN irrattis nutis dubbachaa ture mootummaan kun maallaqa hin qabu maallaqa hard currency akka euro akka doolaraa kana dhiisi birima Itoophiyaatu hin qabu akkuma ammati jette kana bajanni jarri waraana baasan hedduu ummata kana hedduu waan rakkiseef rakkina guddaa keessa waan isaan buuseef waan biroo inuma dagataniihu amma akka dhageennutti mindaallee bakka tokko kafaluuyyuu hin danda'an waan jedhu fa dhageen. Barakat Simoon boordii Commercial Bank of Ethiopia keessa dalaguu ture. Commercial Bank of Ethiopia jechuuni baankii commercial banking kun central banking Ethiopia baankii lamatu walit tokko kadambii dinagdee biyyaa baasu kajarri bihiraawi bank jettuun san nigdi bankiin ammootu armima bihiraawi bankii kana ta'eeti ka daldala godhu jecha ka banking service kennu jecha Barakat Simoon boordii keessa ture akka madhageennutti kaleessa ripoortii baheen hin ari'amee fa'a jedhanii ari'amee geegeffamee fedhiin gadhiisee wanni tokko rakkinni wanni kun himu maalidha akka achi keessatti illee dinagdeen hin jirreef akka waan yeroo hedduu jarri irratti wal fixaa bayanii mala dhabanii fi irra wal lolanii warrootiin sistama kana gadi dhaaban ka keessa turan akka Barakat Simoon waan kana keessa dhiibamanii isaa ta'u waan itti gaddeemaa jiru kana duumessa kana arganiis dafanii keessa baqachuu ta'i garuu wanni jiru maalii kun rakkina mul'isa maallaqni hin jiru torbaan dabree birri Itoophiyaa hirra kassiisanii 23 irraa 27 godhan birri rakasiisuun jarri waan itti fakkaate ummanni kun gorsuma gaariillee waan qabu se'u yoo gorsallee qabaatan ummata nama dhagahuu miti waa cufaa ofii godhanii ka waraana oofuus jara ka akka nama baankara ta'ee dalaguus jara ati
maallaqa kee laal exchange rate kee ka gabbuuftu yoo akka biyya China taate waan manufacturing base jabaa yoo qabaatte maallaqa kee rakassiiftee alatti hedduu gurgurachuu hin dandeetta. Siif gaarii jecha export godhuuf. Suni yoo ati China taate biyya akka Itoophiyaa ta wanni isin biyya alaatti gurgurattu meeshaa looniitiif qonnaati. Kan raafe ammootu warqii Oromoo irraa zarafan kan minerals, gold, precious metal jennuun kan. So meeshaan kunniin demandiin isaa fedhiin isaa gabaa addunyaa irra yeroo hedduu stabiliidha waan jijjiiramu tokkoo miti. So ati buna gurguruuf, jimaa gurguruuf, warqii biyya alaatti gurguruuf gatii kee rakassiisuu hin qabdu. Uf saamsisuu jechaadha duratti dhuunfaan haasawuu turre lattu. Kun uf saamsisuu jecha ati buna gurguruuf maaliif birrii kee rakassifta? Rakassiisuu sirra hin jiru jecha. Yet jarri kana godhan maaliif rakassiisaniituma itti kennanii doolaaraa fi yuuroo kana waan fedhaniif akkuma ta'eenuu nurraa bitaa jechaadha. Rakkina keessaa sunis jara baasuu hin danda'u ama birriin alatti 33 jedha. Ati waan akkanaa yoo goote yoo fixed exchange rate yoo qabaatte exchange rate kee exchange rate jechaan maallaqni doolaaraaf takkaa'u birriin kee gatii inni itti wal jijjiiru kana yoo ka mootummaan waan kana dhaabu ta'e fix ka godhu yoo ta'e doolaara qabaachuu qabda jechaadha. Yoo ati reserve hin qabaanne wanni kun hin dalagu. Yoo fedhiin jiraate reserve kee kana kennitee akka gatiin sun hin jijjiiramne baalaansii kana ittiin eeyna. Amma biyyi hedduun amma akkas ama Chainaan fa'a fix waan gootuuf doolaara waan qabduuf gatii san akkas eeysifti. Itoophiyaan amma maallaqa hin qabu. So foreign currency yoo hin qabaanne wanni ati gootu tokkollee hin jiru amma alatti namni 33-34 jijjiirama jedhan doolaarri tokko birri yoo deemu. So kuni waan jaraa gaariitii miti. Kuni maal godha yoo ati laal birrii kee rakasa gootu meeshaan alaa galu ammoo qaalii ta'a. Meeshaan alaa galu qaalii maaliif ta'a? Ati duraan naggaadee yoo taate alaawaa galchitu taate birrii 23 doolaara tokko bitta. Amma birrii 27 doolaara tokko bitta. So difference birrii shaniitu jira jecha. Difference kana garaagarummaa kana ati ammootu ati naggaadee miti garaagarummaa kana deeffachuuf gatii meeshaa galtee kana ol kaasuu qabda jecha. Waan kanaas ummatuma gartee sooratu kana consumers ummata kanatu kafala jecha. Inflation yoo wanni kun naggaadeen alaawaa galchitu tun cufti akkana goote gatiin ol ka'a. Gatii ol ka'e kana kakafalu ammootu warra waa shamatee jiraatu jechaan. So kana wanni inni godhu malee wanni inni jijjiiruu danda'u situation amma sadarkaa Itoophiyaan itti jirtu kanatti exchange rate in tattabachuun crisis foreign currency kana jala ummata kana baasuu hin danda'u. Tole hedduu galatooma egaa akkuma isin amma kaastanii humna maallaqaa kana dadhabsiisuuni trade deficit kana rakkoo kana furuudhaa fi exporting encourage godhanii import discourage gookis immoo oomisha biyya keessaa gabaaf dhiyeessuu fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti kan jiru akkuma isin sila kaastanii bunaaf caatii duwwaadha baay'ee kan qotee bulaa biraa deemu. Inni kun immoo yeroo humni maallaqaa dadhabu kun qotee bulaan gara meeshaansaa rakasuutti deemaa jechuudha. Inni kun karaa tokko guddina dinagdee galmeessina jechaa jireenya qotee bulaa kana sheema kanayyuu hin miidhuu industry led mitiyooti ekonomiin biyyatti sheema kanayyuu hin miidhuu inni kun. Miidha lattu hedduu miidha. Biyyiti Afrikaa Itoophiyaallee dabalatee manufacturing meeshaan biyya keessatti oomishamu hedduun hin jiru. Mee biyyuma Itoophiyaa tana haa fudhannu amma. Gaasni alaa gala dhibbarraa dhibbatti. Makiinaan alaa bitama. Qorichi qorsii takkaa'u dawaan alaa gala. Nyaanni illee wanni hedduun isaa alaa gala. Sukkaarri illee hedduun biyyatti birrii haga sun amma ajandaa birootii birrii meeqa jissanii birriin sun nyaatame haga ammaa sukkaara alaa galchan amma sukkaarri kiiloon tokko yoo dhageenyu birrii 40 jedhan. 40 ol caalee jira jedhan. So namni biyyitii waan cufaa alaa galchitu tuni yoo waan akkana ofirra dalaydu akka nama gartee suusaayidaalii maaliif gatii waan alaa galu kana cufti ol ka'aa jecha kuni qotee bulaa miidha nama gartee mindaan jiraatu miidha
namnummaan inni gargaaruu hin jiru waan akkanaa kana yoo dalaytu wan namni inni gargaaru warra alaa meeshaa Itoophiyaa bitee gara alaa achi oofu amma ati nama chaayinaa tokko yoo taate siif gaariidha Itoophiyaa buna yoo ka bittu Itoophiyaa yoo ka warqii bittu Itoophiyaa yoo waan gogaa bittu taate siif gaariidha maaliif rakasa jecha doolaar tokko yoo qabaatte amma baankii yoo dhayxe duraan torbaan dabre birri 23 sii kennan amma 27 sii kennan jecha siif gaarii warra alaasaniif gaariidha warra buna bitee warra chaayinaa ka buna importer ta'e bitatu gaarii gatiin chaayinaatti rakasa jecha meeshaa Itoophiyaa hin miidha malee wanni kun hin gargaaru qotee bulaas ta'e warra mindaan jiraatu ta'e warra mootummaa dalagu namumaati waa Itoophiyaa keessa bitatu cufa gatiin yoo ol ka'e namuma cufatu gatii san kafalaa soo kun gaarii miti nama tokkoofu. Egaa sila waan tokko kaastanii turtanii GDP biyyatti kan inni hundaa'u fi oomishamee fi gatii oomishaa sana irratti hundaa'a jettaniittu amma erga oomishamu hin jiru ta'e erga manufacturing hin jiru wanti export ta'u hin jiru ta'e meeshaa irratti gatii inflationii gaafa dhufu kuni sobaan GDP kana ofuma sobee ol kaasee guddina dinagdee sobaa galmeessuudhaaf gumaacha hin qabu gara fuulduraatti amma tilmaamni isaan waggaa dhufuuf tilmaamatan kun akkamitti ilaaltu isa kan. Kuni gaafii bareedaa na gaafatte. GDP kun akka lamatti tilmaamama. GDP'n akkuma jenne meeshaa oomishamee gatii isaatiin dhahanii walitti waan oomishame kana cufa meeshaa kumaatamaan lakkaa'amu kana cufa theoretically akkasitti shalaguu jecha Itoophiyaa ma GDP'n isii doolaaratti biliyoona 72 2016 jedhan. So ati laali GDP'n akka lamaan guddina mul'isuu danda'a jecha. Mee ati bara 2015 bara 2016 wama tokkotu oomishame haa jennu. Oomishni hin jijjiiramne wama takkatu oomishame. Gatimmaan qofa ol ka'uu isaatiin nominal GDP'n isaa ka bara 2016 guddina mul'isa jecha. Biyyi hedduun wanni kun misleading waan kijiba waan ta'eef akkaataa influence gatii keessaa fuudhantu jira deflate goota akka nama gommaa gartee yoo bokoke keessaa fuura yaasusan waan bokoke kana keessaa hafuura yaafta jecha ka Itoophiyaan amma nu himtu kuni uduu hafuura kana keessaa hin baasin sila real GDP wanni jarri report gochuun irra jiru maqamaa real GDP jedhanii gatimaan dhahanii moo akkamiin nuun galme kun ammoo guddinni GDP dhugamatti yoo meeshaan guddate wanni oomishame guddate gatiin ol ka'e illee dhabaate illee dheengadda wanni oomishame irraa barana yoo guddaa ta'e GDP'n hin guddata meeshaa guddatu oomishame jechaadha so real GDP real growth jechaan san so Itoophiyaan amma akkitti gooti kuni deflate godhanii nu himanii moo waan kana laal GDP kana hedduu isaa waan dinagdeen Afrikaa gabayaa keessan baaneef warri IMF warri ganzaba namaa liqeessu kuni warra akka gabraatitti gooftaa ta'eet akkana godha namaan jedhu kuni waan jarri tolerate gootutu jira kana godhi fakkeenyaaf maali yoo naan jette Afrikaan beekan akka meeshaan cufti ka oomishame gabayaa keessan baane kanaafu hatuuf allaawansi si kennan jecha economiin Afrikaa waan guddatee wanni cufti gabayaa keessan baaneef waan gabayaa keessa shalagdee yoo kaate hagam itti dabala akka ati hattu karra sii banan jecha so ati walumaa galatti maali hagam beeynu malee GDP'n Itoophiyaa 10.9 hin guddanne jenne akka abdiin dubbachuun hin danda'amu. Wanni Itoophiyaa malee kun paaternidha. Paaternii jechaan maali waan jarri dalagaa dhufan waan dabre yoo laalte waan uf duraallee tilmaamuu dandeetta jecha akkuma electionii 100% jedhan amma 10.9 jedhan so eega kijibne akkuma gaaritti haa kijibnu akka jecha tokko fakkaata anatti eessaa dhufee uduu biyyiti command post in bultu GDP'n 10.9% guddate jechaan 100% win goone electionii jecha wal fakkaatti kijibni xiqqaaf guddaan garaagarummaa waan hin qabneef dhiiroo eega kijibne 10.9 haa jennu gara 11 ol haasissinuu san fakkaatti lattu. Dhuguma kun kanuma fakkaatti. Egaa erga
kana ta'e eenyuun fayyadaree eenyuun fayyada erga qotee bulaasin fayyadu ta'e warra deflationiin kun yookiis immoo gatii gadi buusuun kun eenyuun faayidaan isaa eenyuufi maaliif kana kaarensi kana gadi hir'isan gatii isaa humna samaaf dadhabsiisan. Jarri maallaqa waan qabaniif gatiin yoo ol ka'e illee it's okay. Jarri amma wanni kana jara saansaraan lattu doolaara hin qaban. Kan amma dubbiin guddaan doolaara waan hin qabneef doolaara argachuuf wanni jarri hin goone hin jiru amma. So birri Itoophiyaa rakasa godhuun jaraa kun akkasitti yoo ilaalte qofa sii gana. Woma haafaanillee nurraa haa fudhatanii doolaara waan barbaannu gatii gabbuusaa jedhanii overnight almost 20% rakasiisuun kana mul'isa. Maallaqa akka jarri hin qabne. In addition to that, namichi kun Barakat Simoon bakka sanii ka'uun isaa rakkina jarri qaban. Commercial bankiin Itoophiyaa rakkina inni qabu liquiditiin isaa hedduu liquidity jecha maallaqa hin qaban. Doolaara hin qaban. Ati ilaal baankiidhaan kunis sila jaratu toohata. Baankii guddicha Itoophiyaa kanatu baankii xixiqqoo kana toohata. Keessaahu maal godhuu qaban sila. Yoo namni maallaqa achi kaa'atu dhibbeenta achitti hafuu qabuuf dhibbeenta ati namaa liqeessuu dandeettutu jira. Amma yoo dhageenyu kana cufa dalagaa dhiisanii jiran jedhan. Amma baankiin jara maallaqa gadu cufa walii liqeessitee reserviin hin jiruu jedhan. Birrima Itoophiyaa kana siin jedha bara. So dalagama isaatu baankiin central bankiin kuni National Bank of Ethiopia dalagama sila dambii maallaqa baasu monetary policy jechaan kanaa dhiisee jira maaliifi wareeranii maallaqa waan hin qabneef doolaara waan hin qabneef doolaara karaa itti argatanii qofa irratti fookas godhan malee waan biyya keessatti deemaa jiru qubaa hin qabu manni. Dhugaadha akkuma isin amma kaastanii rakkoo bajetaa keessa akka jiraatanii kaamaa ture bajetaa bara 2010 kana bajetaa akka mootummaan hin qabne akka maallaqa of hirkaa hin qabne fakkeenyaaf hojjetooti fayyaa duutii ogeessota fayyaa kan bajeta bara 2010 haga ammaatti ji'oota 3 darbaniif hin kaffalamin jira jedhanii kanaaf hojjetooti mootummaa yaaddoo guddaa keessa jiru kan jedhamutu jira. Kanaaf inni kun maanni eessaa dhufe rakkoon hamma naga'u kun hanqinni bajetaa kun rakkoon dinagdee kun eessaa dhufe maddi isaa maaltu kana fide jettu? Maddi isaa lattu corruptioniidha. Hanna. Jarri tun networkii marabii hannaa kana akka gaarii bal'isanii baankii ummata maallaqa ummata hatuu turan. Mee fakkeenya tokko sii kenna galgala jarri Finfinnee seente bara 1991 namicha Commercial Bank of Ethiopia itti mataa ta'e galgala manaa dhuftee fuutee first hand information wanni kun haga ammaa namni publicly waan dhageenatti hin fakkaatu. Mana dhuftee namicha at gun point fuutee baankii geessitee akka namichi himutti ummata nafayyuu hin dhiqatin ka akka re'ee xiraayan jedhe namichi yoo himu jedhan. Maallaqa achi jiru saaxiniin takka birri Itoophiyaa miliyoona 5 qabatti. Deddeebi'anii for 2 hours maallaqa achi jiruu fi warqii achi jiru cufa guuratanii fudhatan jedhan. Galgaluma Finfinnee qabatan san. So ummanni kun durumaan gartee buddeen nama quubsu eelee rabbeessisa Oromoon jettu san jarri wanni dhufaniif kana yeroo hedduu dubbannee jirra saamicha waan ta'eef wanni jarri dalagan cufti leenziin jarri waa laalaniin akkamis saamna. Amma bar Tigraay keessa ijoolleen jaraa yoo iskuula fixachi taa'uun feetu gara biyya keenya gara saawusi minti saraalleezi waliin jettidhaan afaan jaraatiin bar. Meeshaa wanni hatan achi gad jira deeme achi gad waliin jetti jedhan. So akkam ta'e akka kuni bar akka nama gartee maal siin jedha get rich quick iskiimiin akkasii ka itti dalagamu Oromiyaa, Saawuzii, Benishangul, Gaambeellaa waan biyya jaraa hin ta'in wanni kun waan zirfiyaa zarafuuf neetworkii afaniitti waan akkasii itti socho'aa waan turaniif kiraayisisii kana cufa irra ka jara geesse hanna wanni biroo hin jiru. Korrapshiniidha. Meeteek dhageennee jirra akkamitti akka hataa bayan
ka sukkaara ka mootummaan paarlamaa irratti amanee haga ammaa namni tokko accountable hin taane maaliif warra mootummaa ofutu godha ka abbaa Tsahaayee miti ka hate dheengadda makiinaan hagasii mooyyal dhaqee sukkaara baate sukkaara bar kun kontiroobaandii bar mootummatu kontiroobaandii dalaga mootummatu hata so achi dhaqee amma achi ol deebi'ee Adaamaa ajaajja jedhan makiinaa dhanni fe'aa sunniin so gaafii kee deebisu wanni biyya akkanatti qullaa godhe qullaa wanni godhe hanna wanni biroo hin jiru lattu. Hanna kanarratti dabalee sirriidha akka isaanii qabeenyaa qisaasan akka isaan qabeenyaa hundumtuu harka isaanii keessa galfatan kallattii hundumaan beekamaadha. Isa kanatti dabalee qabsoon waggoottan 3 darbeef deemaa jiru immoo dinagdee biyyattii irratti waan fide gumaacha fide qaba. Qabsoon keessaa qabsoon Oromiyaa keessatti godhamaa ture ammas godhamaa jiru gaaga'ama guddaa uummata irra fide warra wayyaanee kanarratti akkamitti tokkoffaa meeshaan biyya alaa ergamu laal baakbooniin jaraa doolaara kana duraan kan irraa itti argattu meeshaa biyya alaa ergitu buna gogaa live animals biyya arabaa kanatti ergiti so meeshaa biyya alaati ergite doolaara irraa argattu kanaaf yuuroo sun hinka qal'ate waa'ee Oromo protestiin takka jedhe lammaffaani foreign direct investment FDI ka jennuun kun hinka qal'ate innis namni akka duraanii Itoophiyaatti amma hin dhageettu duraan warri China warri Hindi warri Turkii kuni kaasha wayyaaneen upfront kaasha irraa guurataa lafa kennitee fi deemaati gullu dalagadhaa ittiin amma laga Awaash irratti asin dura OMN irratti programma goonee turre taanari fakkeenyaaf gogaa warra gogaa duugu achi irratti faabrikaa dhaabanii summii isaa san bishaanin naqan zuwaayifa waan akkanaa kana asin dura dhiheessinee turre amma sunis hin qaqallate duma akkasitti environmental damage fidanu namni haga ta'e achi keessa qaqqaxarameellee dalaguu ture garuu cost benefit isaa maaltu kamtu caala yoo naan jette ana cost isaatu caala bu'aa isaa irra gaagama inni biyya teennaaf ummataa fi lafa teenna irra fidetu caala jarri saniif waan dantaa hin qabneef silaawduu jiraate maallaqa irraa fudhattee foreign direct investmentii kana hin galchiti sunis hin jiru kun tuuristiidha lattu tuuristiin nama dhaloonni isaa achi uduu hin ta'in warra adii Yurooppii fi Ameerikaa kana irraa biyya deeman ima dhaabatee waa'ee protestii Oromiyaa keessa ture kanaaf fi biyya Amaaraallee waan tureef kun ammootu expatriates nama akka kennaa ka biyya alaa jiraatu kuni yoo biyya dhaynu doolaara qabannee dhandhaa soorsiin guddaan tokko mootummaaf isa ture sunis namni hedduu akka duraa san biyyan dhaqu sunis hin qaqal'ate kun ammootu foreign aid duraan faranjiin tun daarlingii faranjii turte bar wayyaaneen modeela jedhanii maallaqa kan itti jissuu turan maaliif ani yaadadhaas waan tureef gaafa Bill Clinton fi Tony Blair ka Ingilizaa kuni Mallas Zeenaawii kana mataa irra baachuu turan kana liidarri Afrikaa jedhanii maallaqa kuma jiru itti kennuu turan ammaan tana wanni sun qaqallachaa dhufe maallaqa akka duraan haratan sun ka kijiban sunillee kijibni sunillee harkaa waan qaqallateef maallaqni hin jiru so waan kana cufa maaltu fide protestii ummataattu fide diddaa ummataattu waan jara duraan dhoysitee haguuggiftee deemtuun san saaxil jara baase jaras hiyyoomse haqa ummataallee wanni addunyaan mul'ise protestii especially protestii Oromiyaa keessatti deemaa tureef ammas deemaa jiru. Egaa akkama isin ibsaa turtanitti guddina dinagdee tilmaa inni galmaa'eera jedhames kan tilmaamamu kunis guddina bu'uura guddina dinagdee sirrii akka hin taanee fi safartuun ittiin safaramu si rakkoo kwantiteetii fi qofaadha sirriitti wanta ibsu miti. Guddina dinagdee sirrii fiduudhaa fi wantoonni bu'uuraa maal fa'i isa kana nuu ibsitu? Kun gaafii hedduu bareedaadha. Waan
halkan tokkotti yookaan ji'a tokkotti even waggaa tokkotti ta'uu miti waan itti qophaa'an. So guddina diinagdee biyya takka guddisuuf bu'urri isaa fundamentally diinagdee tokko guddisuuf tokko ka duraa kapitaala horii miti. Kapitaala jechuun productive capital meeshaa jechaan fakkeenyaaf ati yoo qonnaan bulaa taate tiraktara yoo qabaatte haamu yoo qabaatte meeshaa itti dalaydu ka ammayyaa yoo qabaatte jecha namni wama ati dalaydu cufaafuu bar meeshaatu jira meeshaan ammayyaa yoo kana gahaa qabaatte kana ni dhaabatee waliin eeyne yoo ati fakkeenyaaf faabrikaa wayii qabaatte yoo kophee dalayda haa jennu sibiilli takkaa'u meeshaan kophee dalaganiin kun gahaan jiraachuu qaba ka dalagduun ta'e dhaabattee waliin eeyne jecha capital stock jechaan kan so bu'uuratti fundamentally diinagdee takkaa'u economy biyya tokko guddisuuf tokkoffaan capital garaagarummaa nama biyya dhihaatiif Afrikaa fa'aa guddaan capitala jechaan biyyi dhihaa kun capitala hedduu qaban mee faabrikaa keessa sibiila jiru laali meeshaa oomishaa kana laali waan jarri waa dalayduun laali waan jarri waa dalayduun kun cufti oomishummaa ka guddisu productivity jechaan so tokkoffaan sani lammaffaan ammootu oomishummaa mataa isaa jecha productivity of labor oomishummaa nama dalaguu so oomishummaa nama dalaguu kan akkamitti guddisuu dandeetta tokkoffaan barnoota lammaffaan ammootu muuxannoodha kana wajji ka deemutu jira fayyatu jira bakki ati dalaydu kun working environmentiin kun akkamii ka ilma namaatiif gartee fayyaa ilma namaatiif gaariiti waan hedduu waan kana wajji oomishummaa kana wajji deemutu jira lammaffaan san sadaffaan ammootu meeshaa technology jechaan ama ummata westii kana yoo fudhatte ummata dhihaa kana Western Europe biyya kanaas Canadaas yoo fudhatte ummata guddate jennu kana yoo fudhatte technology'n jaraa kun zamana dheeraa research and development godhanii maallaqa itti baasanii akkasitti waan argatan kana argatan interneta kan amma fidu zamana hedduu Ameerikaa maallaqa itti baafte duraawwanni kun military research keessaa bahee achi civilian use hinta jedhanii akkasitti evolve gochaa dhufe ati amma waan kana cufa keessa bahuu hin qabdu jechaan technology transfer jedhanii akka war Bill Gates foundation isaatiin warrummaan westii kun cufti ummanni gartee Afrikaa fi Asia kun yoo technology kenna kana productive technology kana kennineef yoo guddatan gaariidha biyyiti guddatte ummanni si waan jiruun isaa ol ka'e tokko stable ta'a jedhanii waan yaadanii technology kana irraa waraabuu tolesii jedhan koppii gochuu dandeetta jecha amma South Korea duratti maqaa dhahee ture amma Ameerikaan qixuma isiin akkamitti akkana ta'uu dandeette waggama 40-50 keessatti because technology biyya kana koppii akka gootutti dhiisan achi booda ummanni isii baratee ummanni isii industrious ta'ee ummanni isii dalagatee biyya kana wal qixxaa'e jecha so fundamentally waan sadihan kan achi wanni security nageenni biyya wanni akkasiillee jira garuu meeshaa ammayyaa capital productivity labor productivity sadaffaan ammootu technology waan sadihan kanatu biyya takka guddisuu danda'a kuni waan bu'uraati fundamental ka ta'e kun ka irraa dura dubbanne ka pirezidaantiin Itoophiyaa dubbatan ka itti shalagamu jecha akkam ta'ee jedhanii jala deemanii hagana guddannee odeetti akkam ta'e jedhanii ilaalu sun malee GDP accounting jedhama malee waan fundamental ta'e waan GDP guddisuu miti kana wanni fundamental so wanti isin amma tuqxan kun hundumtuu fakkeenyaaf kaapitaalaa accessii kaapitaalaa jiraayi akkasumas immoo nama baratee jira teknooloojiin kun jira Itoophiyaa keessaa haalli qabatama haala kisaaraa siyaasaaf dinagdee Itoophiyaa keessa jiru wal qabatee kun hundumtuu jira Itoophiyaa keessatti wanta tilmaamame kana galmaan ga'uudhaaf erga wantoonni bu'uuraa kana ta'anii isaan kun immoo jiru lafa Itoophiyaa keessa yeroo ammaatti. Wanni guddaan Itoophiyaa keessa hin jirre lattu access to money capital. Kapitaala duras hin jedhe kana meeshaa ammayyaa ka oomishummaa kan productive capital kana bitachuuf maallaqa si barbaachisa
maallaqni kun jira money capital accessiin jira banking systemiin biyyaa feeriidha nama maallaqa hin kenna udu discriminate nama hin godhin yoo jennee gaafanne hin jiru jechuu dandeessa akkuma beeynu banking systemiin biyyatti especially nama Oromoo irratti discrimination guddatu deema kana waan nu cuftuu beennu waan dhossaati miti namni Oromoo tokko accessii money capital hin qabu ati ammoo accessii money capital yoon qabaanne kapitaala kaan ka meeshaa ammayyaa kana bitachuu hin dandeettu jecha duratti fakkeenya sii kenne Finfinnee outskirtii Finfinnee irratti hagammaa qotee bulaan Oromoo akkuma gaafa waggoota dhibba hedduuf maybe kuma hedduuf dalagaa turan hagammaa qotiyyoon lafa qotan viidiyoon hin jira ijoolleen sirbituun Oromoo viidiyoo saniin fakkeenyaaf sirba master plan jedhu namuu hin beeka kanaafuu meeshaan ammayyaa ka oomishummaa kun hedduu barbaachisaadha barnoota kun ka irraa dubbachuu turre barnoonni hedduu barbaachisaadha maaliifi meeshaa ammayyaa kanas itti dhimma ba'uuf barnootatu barbaachisa barnoonni biyya keenya amma qualitiin isaa hedduu gabbu'aadha akka dhageennutti kun jijjiiramaa I hope in the near future garuu ammaaf hedduu gabbu'aadha waan akkanaati ka access to capital hin jiru gaafii duraan na gaafatte deebi'uuf lattu accessii hin qabu namni keenya money capitaliif accessii hin qabani namni keenya akka maallaqa godhatu akka advance godhu mootummaan kun akka dambiititti akka poolisiititti waan kana qabatee waan deemuuf namni keenya rakkina akkasii qaba. Hedduu galatooma walumaa galatti egaa amma haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtu wajji wal qabsiistanii haala garamitti adeemaa jirti biyyattiin isa jedhu gabaabsitanii yoo yaada keessan cuunfitanii gaaffiif deebii keenyarraa asuma irratti xumurra. Bareeda. So biyyattiin garam deemti ka jedhu gara ija diinagdeetii yoo laalle mootummaan diinagdeen isaa laafaa yoo deeme mootummaan dhaabachuu hin danda'u. Akkuma namaati mootummaanis akkuma nama dhuunfaa takka akkuma biizinasa biilii ofii kafaluutu irra jira mindaa baasutu irra jira waraana nyaachisutu irra jira waan waraanaa yoo dubbanne meeshaan waraanaa ka alaa bitan ikonomii biyyattiitiif gaarii miti import waan ta'eef doolaaraan bitamaa biyyattii miidha jechaadha so mootummaan biilii isaa kafalachuu yoo hin dandeenye gaaga'ama guddatu irra gaha amma akka agarrutti mootummaan doolaara yuuroon qabu birrima Itoophiyaallee hin qabu jedha namni akkuma duratti dubbannetti bakka tokkotti minda mallee kafaluu akka waan dadhabaarutti mul'ata. So mootummaan hedduu dadhabaa waan deemuuf mootummaan maallaqaa yoo dadhabee waraanaan ammoo jabaa ta'uu hin danda'u. So waan hedduu nama yaachisu garri biyyattiin irra jirtu gara ija diinagdeetiin akkasii gara kaaniin ammoo akkuma amma agarru abbaan duulaa dalagaa gadhiisan amma namichi kun Barakat Simoonarra gadhiise jedhan boruu ammoo eentu dhiisaa hin beeynu waan hedduu nama yaachisu garuu dhaamsee uummata keenyaaf qabu uummanni keenyaaf dagachuu hin qabu akka waraabessa madaaweeti jarri wayyaaneen waraabessi yoo madaawe ufillee nyaata jarritun ufillee walloluun jaraa keessatti himmala keessatti walloluun beeyna alatti illee lolli jaraa kun alatti gabbahuun isaa waan hin oolleef namni keenya uf dagachuun qabu hedduu uf eeggannoon socho'uun barbaachisaadha kanuma jedha kaalattu. Hedduu galatooma Profeesar Mohammed waa'ee gabaasa guddina dinagdee biyya Itoophiyaa irratti ibsa bal'aa nuuf laattanii guddaa galatooma.